kennaa fi dandeettii addaa walaloo. Helaa dhiisin gaabbitaa naman taatu naan jettee natti moggaasin danuu duubaa dhufeensi caalaa hojii waaqaan beekanu. Naamusa ogummaa walitti qabaa sadarkaalee haamileetii jedha saayinsii poolisiini. Ogbarruun siif maalime? Ammuma kaatanidha kan isheen nama biraan fagaanne. Walaloon siif maali? Barnoonni Oromoodhaaf yookaan saba biraa dhumarra osoo hin taane naaf jalqabarra jira. Jaalalli harmeedhaaf qabdu mee akkam? Biyya lafaa kanarraa kan gatiinsaa ulfaata ani yoon taa'ee yaadu haadha natti fakkaata. Mucaa koonsoora jedhee kan dhaabbatu qansiraa meenaa fi mameeyyoo beektan kan akka abbaa isa jira. Miidiyaa hawaasaa irratti illee kan barbaaddeen argattu olii gadi waan kaatteef hin fuutus hin heerumtus 50 waan jaallatteef. Barreessitee bifa kitaabaatiin maxxansuudhaaf rakkoo keenatti maddu jedhaati na gaafadhaa arra na gargaaraati gaafan du'ee faarfadhaa. As ga'uu keetiif immoo deeggarsi maatii. Ayyee galatoomi abbaa koo dachaadhaaf gaara baatee anaaf jettee dhiphattee otoo waan baay'ee beektu nama duufaa fakkaattee jabaa dhulma koo jettee waan baay'ee na gorsitee gaafa rakkinaaf daaraa waan hedduu isaa obsitee carraa kana argachuuf kan naaf kaffalte haarsaa har'a duwwaa osoo hin taane amman jiruttan kaasa. Mudannoon hin dhabamu. Maali ayyaana waggaa baga nagaan geessanii rakkoo maaliitu uumame maal qofaltu teessanii jedheen namni siduma harka cabacabee gaafatabenan amma sanatti waraqata koo barbaadadhee iddootti.